boqonnaa 19 lakkoofsa 30 Yesuus daa'ima gangaa sana erga afaaniin qabe booddee fiixaan ba'eera jedhe mataa isaa jallisee hafuura isaa kenne. Guyyatti kanaaf Waaqayyoo galateeffannaa jajamittiin jedhame araara Waaqayyoo isa suudhaabe kana isa keessa dhaabannee cubbuu keenya himanna Waaqayyootti cubbuun koo baay'eedha araarri kee garuu cubbuu koo caalaa baay'eedha taraara mul'isu yakkinee taraara mi'abbaa Mukate sanulol eba keenya gammachuu keenyatti san gammanne isaan lolla bolota ko isaan mormina hundi keessa namni tokko callisin please hundumtuu haguuguu Waaqayyootti iddoo kana wanti tokko mul'atin simboon kee araarri kee duwwaan lafa kanarratti abuufatu yaa Waaqayyo namootas dhaabatan irratti ayyaanni kee baay'atu simboon kee baay'atu yaa Waaqayyo Simboke ke terus. Haleluya, 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 haleluya. Ungkapa Quran, haleluya, sesatana, haleluya, suake pana.
to say Happy Mother's Day to all the mothers here. Thank you. I will be reading 1 Corinthians chapter 13, verses 1 through 8. In the name of Jesus Christ, I shall now read. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in equality, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, I shall now pray. God, we thank you. We love you. We magnify you. We adore you. You are everything. You are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Without you, we will be nothing. God, we thank you. God, you have done so much for us, we don't even know where to start for our thanks. God, as people are being killed for their religion, we know that they are in your kingdom. We curse devil. We know you are stronger than devil. You are the only God we bow down to. You are the only God we listen to. You are the only God we will worship. We don't worship stone. We worship the only God that is real. God, help the church. Help the kids. Bless everyone. As today is Mother's Day, bless all the mothers. Because they are the best. They have done so much for their children. They've done so much in the house. They provide for you all. God, thank you. God, we repent of our sins. Help the people that don't have what we have. We know you can help. We know you're the only God that can help. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Now let us all applaud for the moms because they're so wonderful. And
Amen. You will have a Father's Day soon. hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 34 amma 48tti yommus Phexros jaratti dubbatee Waaqayyo akka namaa wal hin caalsifne amma hubadheera. Saba biyya lafaa hundumaa keessaa namni isa sodaatu inni waan qajeelaa hojjetuusaa baratee fudhatamaadha. Waaqayyo dubbii isaa namoota Israa'elitti erguu isaa misraachoo nagaa Yesuus Kiristoosiin lallabuu isaa Yesuus Kiristoos kun immoo gooftaa namoota hundumaa ta'uu isaa gaarii gootanii ni beektu. Ittiin isin ga'een jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus yeroo qabaa, yeroo dubbatus qabaa, yeroo hojjetus qabaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'aa carraan naga'ee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kakuu isa bara baay'ee. Haa ta'u malee har'a waa'ee dubartoota lamaa laallaa, waa'ee obboleettii koo Hiruutii fi waa'ee Haannaa laalla. Haannaan nama biyya ormaa turte, nama qarmii funaantu turte. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Har'a maasii qarmii funaanaa kan jiru yoo jiraate, utuma mana Waaqayyoo keessa deddeebinu, utuma nyaannu, utuma dhunnu kan nutti qaawwee yoo jiraate, hafuuratti hiyyeessota kan ta'an, kan waan namaa laannu dhabne, kan dubbachuu dadhabne, kan harki keenya xaxamee miilli keenya xaxamee jiru. Har'a Waaqayyo hidhaarraa nuyi galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Utuma kadhachuu dandeenyu mana keenya cufannee kan teenyu, utuma sagalee Waaqayyoo nu harka jiru, utuma dubbachuu dandeenyu, qilleensi kuni bubbeen kun nu qabe bara baay'ee qabamnee kan jirru Waaqayyo har'a hiika kenna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jette qarmii keessatti namni hin baate qarmii keessa. Haleluuyaa. Haadha saba baay'ee Isseeyirraa Daawit mootichatu dhalate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin baate obboleettiin keenya gara kuteetti namni qarmii funaanu waatti hin bareedu. Namni qarmii funaanu qoraattiin isaa baay'eedha, beelli isaa baay'eedha, dhiphinni isaa baay'eedha. Kana keessaa immoo nama biyya ormaati, nama waa dubbachuu hin dandeenyedha. Jara sanaa wajjin waan baay'eedhaan garaagara jirti. Garuu abbaa maasiin dhufe keessaa baase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaan maasichaa Yesuus Kiristoos. Isatu dhiphina namaa, gidiraa namaa namarraa fuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni namarraa fuunaan immoo lammatayyuu namatti hin deebi'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Guddaa kan sodaatamtu, guddaa kan sodaachiftu. Waaqni teessoo kee laftee ejjeta miila keetii kan ta'e. Barri kan sin gaddarre, yeroon kan sin gaddarre. Waan hundumaa gaddartee bara baraan mootummaa kee isa ulfina qabeessarra kan jiraattu mootii guddaa sin galateeffadha. Maqaan kee haa galateeffamu. Siin har'a geenyeerraa, siin guyyaarraatti ceeneerraa maqaan kee ammayyuu bara baraan ololaa jedhu. Yaa Waaqayyo amala keenyaanis, dubbii keenyaanis, hojii keenyaanis, adeemsa keenyaanis maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra si duwwaa ololol qaban akka taanuuf ati nu gargaara. Isa kanan gootaa galanni siif haa ta'u. Har'aan daara lafaa kana keessa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqummaa kee kan hin beekne yaa Gooftaa, yaa Waaqayyo foon isaaniin, lubbuu isaaniin waan baay'eedhaan eebuu baay'ee kan qaban, lafatti boqotan, lafatti haara galfatan dhaban yaa Waaqayyo abdii kutatan yaa Gooftaa, lubbuu isaanii kan balleessan.
dhukkubsatanii mana yaalaa kan jiran yaa Waaqayyo iddoo adda addaa kan jiran mana hidhaa seexanaaf mana diinaatti qabamanii kan jiran yaa Waaqayyo manni isaanii keessa jaalalli tokkummaan kan hin jirre gaafa hundumaa jeeqama yaa Waaqayyo gadda boochii wawwaannan kan guute har'amani baay'een jira gooftaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaan kan hundumaas akka qabattu bansin kadhadha gooftaa koo laphee isaanii yaada garaa isaanii barbaaddatanii akkasii argataniif yaa Waaqayyo maqaa Yesuusiin lubbuus hin beekne hundumaatti illee akka mul'atuuf jaalala kennuuf haa ta'u gooftaa koo maqaa Yesuus Kiristoosiin gurguddootatti beektotatti wallaalaatti xinnaatti yaa Waaqayyo akka dubbattuuf akka itti buutuuf sabni kee yaa Waaqayyo ariifatee gara beekuu dhugaa mootummaa kee akka dhufuuf sin kadhadhaa ati saba kee gargaaruun jaalala kee haa ta'u gooftaa yeroo kana immoo sin galateeffadha waldaa nu laatteef maqaan kee galateeffamu obboloota wajjin waaqeffannu waan nu laatteef galanni siif haa ta'u ijoollee waan nu laatteef galanni siif haa ta'u abbaa manaa waan nu laatteef galanni siif haa ta'u ilaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo si waaqeffachuu dhufnu dubbii arraba keenyaa kan adda godhu yaada garaa keenyaa kan adda godhu amala keenyaan illee akka nu ol hin dandeenyeef maqaa Yesuus Kiristoosiin jibba kan facaasu humni seexanaa fagoodhaaf dhiyoodha yaa Waaqayyo waldaa kanatti darbatamu ammas nu diiguudhaaf yaa Waaqayyo humna isaa fudhatee kan boodoo jiraate maqaan makee gooftaa Yesuus Kiristoosiin arraba isaa didaanan godha bara baraan hin dubbatin iji isaa jaamaanan godha maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan hin ilaalin yaa Waaqayyo eenyummaan foonii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo waldaa kana keessa kan jirurraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u hundumti keenya eenyummaa keenya gannee foon keenya gannee yaa Waaqayyo siin Waaqayyoon waaqa keenya duwwaa samanamaa ta'e waaqessuu akka dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaara ilaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma immoo siin kadhadha manni kun yaa Waaqayyo marcuma baay'ee qaba yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin atis nama baay'ee qabda andaara lafaa kanarra yaa Waaqayyo kan sin beekne lubbuu baay'een jiru lubbuu beekana si kadhadha bini lubbuu sin beekne si kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin lubbuun sin beekne booji'amee mana kana keessaa guutu yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'aatii kaaftee seenaa waldaa kanaa gaddaraa yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin lubbuu mana kana keessatti fidaa akka deemtuufan sin kadhadha marcummi kun gamni isaas gamanni isaas yaa Waaqayyo ammayyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin namaaf hafuura keen kan guutame haa ta'u isa kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u garbittii guyyaa har'aa nu lallabdeefis yaa Waaqayyo maqaan kee galateeffamu amma immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin lallaba kanarra caaluun dubbii sagalee kee kanarra caaluun yaa Waaqayyo dachaa eebbifamtee yaa Waaqayyo ammas nuuf lallaba akka isheen dandeessuuf ati nu gargaari lallabaa baay'een waldaa kana keessaa tajaajilaa baay'een waldaa kana keessaa ba'a jedhameera maqaa Yesuus Kiristoosiin warra yaa Waaqayyo naqa tokko ho'anii naqa tokko immoo qabbanaa'an utuu hin ta'in warra wal qabatanii jireenya bara baraatti galanii warra yaa Waaqayyo mootummaa kee keessa dhaabbatanii bara baraan harka isaanii walitti rukutanii wajjin si faarfatan ati nu godhi maqaan keenya adda adda yoo ta'e yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bifa keenyaan waan hundumaan yaa Waaqayyo inni tokko galanni siif haa ta'u isa kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu maqaa sama namaaf tolaalma kee gooftaa siin ameen har'as yaa Waaqayyo bara keenya irratti guyyaa har'a dabartee waan nu laatteef guyyaa kana keessatti yaa Waaqayyo akka kanatti kasi galateeffannu yaa Waaqayyo iddootti waaqeffannu iddootti hiikamnee siinsi waammannu nu laatte hafuura keenya hiikte jireenya keenya hiikte yaa Waaqayyo waan addaa nu gidduutti jechuu barbaadde yaa Waaqayyo kanaaf galanni siif haa ta'u balbala bantee nu laatte kanaaf maqaan kee eebbifamu tajaajila bantee nu laatte kanaaf maqaan kee eebbifamu kun hundumtuu sirraa nuuf ta'e yaa Waaqayyo galanni dabarre si duwwaadhaaf haa ta'u guyyaa har'aattis yaa Waaqayyo bifa addaatiin akka addaatti immoo akkasi waaqeffannu yaa Waaqayyo maqaa kee akka ol qabannu kan nu gargaare siidha yaa Waaqayyo guyyaa har'aa akka addaatti warri ayyaaneffatan iddoo baay'ee jiru yaa Waaqayyo iddoo bashannanaa iddoo dhugaatiidhaa jiru nun garuu yaa Waaqayyo baroota darban keessa nu dabarsite akka addaatti yaa Waaqayyo har'a akka kanatti yaa Waaqayyo akkasi waaqeffannu nu gargaarte maqaan kee eebbifamu yaa Waaqayyo situ haadholii nu godhe situ warra mana kee keessa deddeebi'an nu godhe situ warra si fuulduratti gadi jedhan nu godhe yaa Waaqayyo galanni si duwwaadhaaf haa ta'u ulfinni si duwwaadhaaf haa ta'u situ jireenya kana nu kenne yaa Waaqayyo situ jireenya miidhagaa kana nuuf kenne situ jireenya bareedaa kana nuuf kenne situ iddoo miidhagaa yaa Waaqayyo iddoo nama nuffisiisne iddoo nama nu dadhabsiisne yaa Waaqayyo miilla kee jala taa'uu situ nuuf kenne situ nu jaallatee ofitti nu waame maqaan kee barabaan kan galateeffame haa ta'u kanaaf yaa Waaqayyo mana kee keessa dhaabannee
yaa waaqayyo siin ofirratti waamna siin ofirratti moosisna siif gadi jenna yaa waaqayyo siin duwwaa ol qabnaa galanni siif haa ta'u oo haleluuyaa galanni dabarre siin duwwaadhaaf haa ta'u yaa waaqayyo fuulduratti lapheessi fuulduratti gadi jedhu anaaf obboloota of kennuun fedha keef jaala kennuuf haa ta'u yaa waaqayyo nu gidduudha ammas sagalee kee kan lallabu kaasuun fedha keef jaala kennuuf haa ta'u yaa waaqayyo nu gidduudha kan faarfatu ammas baay'isuun fedha keef jaala kennuuf haa ta'u yaa waaqayyo atoo waan baay'ee nu goote atoo waan baay'ee keessa dabarsitee asiin nu geesse yaa waaqayyo mana keef akka dadhabnu mana keef akka fiignu yaa waaqayyo hojii kee isa dhugaatiif akka wal kakaafnuuf ati nu gargaari yaa waaqayyo obsaaf ogummaa situ namaaf kennu walii keenya kan ittiin guddisnu yaa waaqayyo walii keenyaaf kan ittiin kadhannu ogummaa si kadhanna yaa waaqayyo ruutiif ogummaa sana situ kenne amaatii isheetiif yaa waaqayyo haannaaf obsa sanatti situ kenne obsa sanaaf ogummaa sana nuuf baay'isa. Abaaboo kan akkamitti kennina baay'een abbaan manaas jiru siniin waama adamanuutii keessaniif akka kennitan nuufi warra hin jirreef immoo anumti nan kenna tokko kalaalee abbaan manaa ishee kan isin jirre isin galateeffannaa warra as hin jirreef nan kenna Okay. Ambassador Kristani Kota Bukang. Okay. Esa dia nak Lale. Aduh fuga. Kata lagi gue. Hah? Kisah aja kan.